hawjamtu daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadhaa kun Baarkoo Miidiyaadha. Baarkoo miidiyaa keessanii miidiyaa keessan kana akkuma yeroo biraa warri subscribe gootan like fi share godhaa yaadannoo kannaadha. Warri immoo subscribe godhin subscribe godhaadha. Like fi share godhaadha. Waliif qooda miidiyaa keessan kana jajjabeessaa isiniin jenna. Akkuma beekamu rantana waa'ee guyyaa rantana haasawaa oolee waa'ee piroojeektii dirree xayyaaraa kan Bishooftuu kan gartee dira addunyaati. Piroojeektii kana mootummaan maqaa itti baasee piroojeektii kana maallaqa guddaadhaan baajata guddaadhaan dalaguudhaan mootummaan karoorsee waa hedduu guyyaa rantanaa gartee muummichi ministeeraatis haasawaa godhee keessumoonni biyyoota Afrikaa irraa dura dhaqanii sagantaa guddoo irratti oolanii kanuma hordofee sagantaa kana duratti dhaabbileen siyaasaa Oromoo waan mootummaan gartee piroojeektii dirree xiyyaaraa guddicha baajata guddaadhaan dalaguuf karoorfame kanaa fi paartileen siyaasaa Oromoo hoo waan kana irratti maal jedhanii wanni sun ammoo qotee bultootaa fi dargaggootaa fi gartee uummata naannoo sun jiraatu irratti miidhaa kan fidaa seerummaan si hojii seeraatti yoo ilaala waan akkamii waan jiru ilaalla. Qabxilee sadiin kana waa'ee gartee paartilee siyaasaa waan jedhanii fi seerummaa isiitii fi qabatamni gartee mootummaan ibsee maalii waan jiru irra kaafna. Jalqaba irratti dirreen xayyaaraa kun maallaqa guddaadhaan dalagamuudhaa fi mootummaan federaalaa piroojeektii gartee maqaa bareedaa itti baasee piroojeektii guddoo dalaguudhaaf maallaqa guddaa dhangalaasee maallaqa hangana hin jaamne maallaqa itti dhangalaasee sun akkaan gartee piroojeektii akka Afrikaatti dirree xayyaaraa akka Afrikaatti guddoo jedhamtu jechuudha. Ijaaruudhaaf karoorfatee karoora saniif godhee yeroo dheeraa lafa jala hojjechaa ture jedhee jaatanii gartee boona Afrikaa jettee afaan Oromootti odeeffinu Afrikaan kuraa maqaa jedhamuuni boona Afrikaa kana akkuma beekamu dhaabbanni xayyaaraa Itoophiyaa kuni hedduu dhaabbilee gartee daldalaa kan mootummaan qabu kan akka Nigdi baankii daldala Itoophiyaa kanneen biraa dhaabbata adda mootummaa qabu keessaa intarpiraayisii mootummaa keessaa hedduu bu'aa qabeessaa fi hedduu gartee kan akka Afrikaatti illee sadarkaa durarra kan jiru akka addunyaatti illee bareedaa amanamummaa kan qabu nageenyi isaatis qulqullinni isaatis jaameeti bu'aa qabeessummaa gama daldalaatiinis bu'aa guddaa kan fidee biyyaaf galii guddaa kan galchuu bareedaadha jechuudha. Dhaabbata kanaatu Bishooftutti piroojeektii guddaa hojjechuudhaaf karoora baafatee itti deemu jira. Naannoonni inni itti karoora baafate kun Shawaabaati. Akkuma beeku naannoo Bishooftuu kana aanaan san aanaa Abbuu Seeraa Jaamaa naannoonni sanii uummata achirraa namoota maatii hedduutu jira qubatanii maatii sanillee achirraa buqqaasanii bakka biraa qubsiisuudhaaf manni ijaaramee akkuma muummichi ministeeraa jirutti manni ijaaramee mana lafa hektaara toora kuma takka kaaree hektaara 1,100 takka ga'uurratti abbootii warraa kumaan lakkaa'amaniif jedhee manni ijaaramee akkaataa itti mana san keessa jiraatan jireenya magaalaa akka itti jiraachuu danda'anillee leenjiin kennamee fi qubsiifamanii jiranii dabalataan ammoo fuuldurallee hojii dirree xayyaaraa keessa akka seenanii hirmaatan goonaa jedhee dubbatee jalqaba irratti misoomni tokko hoggaa jalqabamu akkaataa bu'uura heera mootummaatiin biyya teenyatti waa'ee lafaa fi Oromoo walii maali waan jiru ilaalla. Waan kana mootummaan godhuudhaaf karoorfatee buufata xayyaaraa godhuudhaaf imaammata baafatee karoora baafatee mootummaan kan deemu yoo ta'e uummanni naannoo san jiru mirgi lafa isaan irraa buqqanii san osoo buqqee lafarra jiraatan san mirgi isaan qabu maal fa'aa kan ilaallaa jechuudha. Jalqaba irratti mirga misoomuu qabu uummanni lafa isaanii san mirga misoomsuu ni qaban.
mirga abbummaa qaban lafa san irratti jechuudha. Lafa san irratti qabeenya isaanii guddifatanii misoomsifachuu danda'an. Yoo mootummaan heera mootummaa kana kan yoo mootummaan lafa san misooma barbaade hoo yoo mootummaan misooma barbaade uummata saniitu mariisifama jalqaba irratti. Uummati naannoo sanii marii hunda galeessa gartee kan namoota jiraatan san hirmaachise marii godhanii piriyer konsentii barbaachisa jechuudha. Hayyama osoo piroojeektii san gartee dalagatti hin seeniin dura isaan mariisuu barbaada. Eega isaan mariisanii gartee piroojeektiin kun bu'aa nuuf qabaa jedhanii yoo itti amanan piroojeektii san seenaa jechuudha mootummaan. Yeroo kanatti piroojeektii san seenuu dura lafa uummanni sun qabiyyatti qabu irra jiraatan san lafa biraa bakka buusuudhaanis beenyaa gahaa ta'e mootummaan kaafaluudhaaf qabaa jechuudha. Saniif lafaas heera mootummaa kanaaf kana. Waan kana muummichi ministeera ammaan dura piroojeektiin adda addaa wanni milkaa'uu diddeef mootummaan federaalaa beenyaa kafaluu dadhabeetii jee dubbatee jira. Tura waggaa takka kana dura. Waan san pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaattis deebi'ee caffee Oromiyaa irratti beenyaan kafalluu jee dubbatee ture. Heerri mootummaa faallaa heera mootummaatiin jechuudha. Heerri mootummaa lafti kafaluu qabdi jee inni kafaluu jee faallaa heera mootummaa jechuudha. Sadarkaa naannootti akka kafalamtu jee muummichi ministeeraa yeroo haasa'u. Naannoon ammoo beenyaan kafalluu jetti. Wallaala daawwan kana. Heera mootummaa faalleessanii jechuudha. Sanuma sababa godhataniiti ammaan tanaas piroojeektii adda addaa kanneen gartee koriidaraa wajjin wal qabatee misooma magaalaatii wajjin wal qabatee bakka adda addaatti adeemu qotee bulaadhaaf yookaan ammoo warroota magaalaa kana irraa buqqaan kanaaf hin kennamu jechuudha beenyaan. Misoomaatu irra fardiidhaaf jaamuun jechuudha. Kana uummatatti immoo akkaataa gartee isaan qubatan irratti uummanni sun bootaan qubsumaa lafti kan namteef jedhanii lafti kan namteef tun hangam takka waan jiru ilaaluu qabna jechuudha. Uummanni Oromoo kun lafaaf ilaalchi inni qabu adda. Lafa isaarratti eenyummaa qabaa, aadaa isaa kunuunfata, amantii isaa gaggeeffata. Lafa isaa irratti lafti aadaa seenaa duudhaa mataa dandeessee qabdi jechuudha. Uummanni ammaan tana jennu kun uummata tuulamaa yoo ta'e, uummanni tuulamaa kun eessa jiraachaa ture yoo jedhan ji'oogiraafikaalii uummata bakka akkanaa qubatee jiru. Uummata horteen isaanii akkanaa, uummata aadaa akkanaa qabu, uummata tooftaan malee jireenya isaanii qonna yoo ta'e qonnaa, horsiisa yoo taate horsiisaa, uummata akkanaa jedhameeti beekamaa jechuudha. Yeroo uummanni tokko bakka takka irraa misoomaaf jedhamanii buqqaafaman wanni kun hundi dibata jechuudha. Uummanni kun lafarraa bakka sana irraa jechuudha. Eenyummaan isaanii sun bakka sana jirtu piroojeektii dhuftu kanaatu bakka bu'aa jechuudha. Fakkeenyaaf booleedhaa fi eerpoortii boolee guddoo tana fudhattan qotee bulan eerpoortii tana irraa xiqqoo qotatanii bulbulaa yoo ilaaltan qotee bulan achuma katiifatu jira achuma qotatu jira. Eerpoortii yoo ilaaltan immoo wanni qotee bulaa fakkaatu kan jirtu. Qotee bulaadhaaf beenyaan gaanii kan namne achi keessatti ijoollee isaaniitiif carraan barnootaan kan namne manni barumsaa hin ijaaramneef bu'uuraalee misoomaa hin ijaaramneef waan tokko hin ijaaramneef jechuudha fudhamu malee. Kun bara wayyaanee keessaa fi kana keessa waan ta'e waan san duraas ta'aa ture waan komii guddoo kaasee naannoo Finfinnee kanatti ilmaan qotee bulaa jedhanii warrummaan ammaan tana Bishoftuutti piroojeektii kana wixineessa kun beenyaan gaanii kan namne jedhanii lafa kennuudhaa fi qabeenyi tokko lafa ilmaan qotee bulaa jedhanii magaalaa akka Shaggar kanaa fi gara kanatti kennuu jiran harkaa jira jechuudha. Yeroo sanitti beenyaa gaan fudhannee uummanni kun karaa seeraatiin buqqaanii jedhanii jechuudha. Isaan humsanii deebi'ee ammas wooma gaafa isaan san godhan deebi'anii godhu jiran jechuudha amma. Kanaaf akkaataa heera mootummaatti uummanni kun mirga beenyaa gahaa argachuu qaban jechuudha. Mirgi san eegamu hin eegamnu waan jiru ilaaluu qabna jechuudha. Mootummaan toora baajata toora gartee biliyoona 17 maallaqa Itoophiyaa qarshii biliyoona 17 mootummaan naannoo Oromiyaa uummata asirraa buqqisaniif qopheessee lafaas qopheessee akka jiru odeeffannoon gamootummaan dabaluu jira. Garuu lafti sun kan namtee akka gabaasni tokko barsiisutti tola haree 200ti. Maatii tokkoof abbaa warraa tokkoof haree 200. Haree 200 jechuun namootni beekanii hedduu xiqqaadha. Abbaa warraa tokko ijoollee 10 wayii qabu jira, 5 6 qabu jira. Lafa qonnaata irra jiraatu tanarratti irraas qoteeti manas irraa qaba qotee bulaan kun. Irraa jiraatee lafa tana ilmaan irraa nyaachisa qotee. Irraa jiraata manas irra jiraatee. Mooraa horii irra godhatee hareen 200 tun qotachuu geessii immoo daldala biraa osoo hin qaban uummanni kun hareen 200 tun maal isaa gooti ilmaan kan akkamitti jiraasifata ilmaan kan baratee jira kan baratee jira ilmaan isaa kun miseensi maatii adda addaa jira isaan kan akkamitti jiraachisa lafti tun mana jireenyaatiif ni geessii fi ilmaan kun yeroo gaanitti yeroo fuudhaa gaanii yookaan ilmoon tun guddatutti akkuma aadaa Oromootti Oromoon ilma bakka gaheef lafa isaarratti mana ijaaree fuusisee jechuudha akka aadaatti. Yeroo akkasitti ilmaan kun gaanii fuusisuu barbaadu abbaan lafa isaa fitee fuusisa lafti magaalaa Taqaalaa hojjetana. Lafa san irraa fuudhee jechuudha uummata san irraa.
Kanaaf lafti illee bakka bu'aan kan namuu qabdi jechuun miseensa maatii ilaalanii haala dhibba lamaa takkaaf gahaa miti jechuudha. Mariisifamuu irratti uummanni kun hin mariisifamne amma gabaasa adda addaa wanni homiin ka'u jirtu hin mariisifamne ta'ettu. Beenyaan gaanis yoo ilaalle hin kafalamne ka jettu. Jijjiirraa lafaattis kan namneef. Misooma sanirraa uummanni kun fayyadamaa miti waan jiruu qabna jechuudha. Kun heerri mootummaa uummanni jiraa fayyadamaa ta'uu mariin uummataa wajji gaggeeffamuu beenyaan gahaan uummataa kan namu mirga heera mootummaati jechuudha. Mirga heera mootummaa kan immoo abbaan fedhee qaamni mootummaas abbaan fedhe murtii heera mootummaa faalleessu yoo gallaate murtiin tun raawwachiifamuu qabdu heera mootummaa duratti heera mootummaatiin fudhatamuu qabdu jaarrii mootummaa keessa sagal jalatti jechuudha. Kanaaf mirga uummata kanaa heera mootummaatiin eegamaadha jechuudha. Akkanumatti abbaan fedhee pirezidaantis ta'e abbaa pirezidaantiitu yoo ta'e mirga asirraa mulquu hin danda'u. Kabiraa waa'ee piroojeektii kanarratti homii amma miidiyaa adda irratti illee dubbatan miidiyaa biraatti dargaggoonni jira buqqaafaman maatii teenyaaf lafti hanga isaan kan namte ilmaan kun hokkam taanaan utoo jedhanii homii kaasuu jiran jechuudha. Kun waa'ee nan joosoo hin ta'in waan isaan warri jira buqqeessuun homii kaasuu jechuudha. Kanaaf homiin tun adrees godhamuu qabdi jechuudha. Maqaa misoomaatiin namni buqqa'uu qabu. Inni lamadaa waa'ee kanarratti paartileen siyaasaa Oromoo maal jedhanii jennu paartileen siyaasaa Oromoo tokkoffaarratti paartileen siyaasaa Oromoo kanneen akka ABO fi KFO fa'aadha. Paartileen siyaasaa ta'a ABO wanni isin jette qabxiilee hanga lafa keessa qabdi. Jalqaba irratti wanni isin jette maastar pilaanii bara 2014 qopheeffamee godina addaa naannoo Finfinneetti misoomaaf jedhamee yaadamee gaafa san wayyaaneen wixiinte san hamormii kaasee sababa saniin sochiin gartee Oromoodha mormiin eegalamtee mormii saniin mootummaan ammaan gora jiru kun gamaan gotti dhufe piroojeektii saniitu jirra oolu jira. Maastar pilaanii sanii fi wanni ammaan tana dirree xiyyaaraa jedhanii piroojeektiin amma dhufe kun tokkuma jedheeti ABO'n ibsa kan jechuudha tokko wanni kun. Sanumaatu itti fufuu jira. Kanuma wayyaanee gaafa wayyaanee dhorkameetu mootummaa PP tanaan itti fufamu jira jedhe. Gandoota jaha buqqaasuudhaaf gandoota jahatu buqqee daataa amma qabnu gandoota jaha buqqee. Gandoonni jahan buqqaan kun qotee bulaadha. Isaanis ganda Aabbuu Acirootii fi Aabbuu Garbii, Aabbuu Kumbolchaa, Aabbuu Looyyaa, Aabbuu Lugunaa fi Aabbuu Saarkamaa jedhamanii gandoota yaamamanii jedhe ABO'n jechuudha. Abbaa warraa toora 3,000tu buqqee jee ABO'n ibsa isaa keessatti toora abbaa warraa 3,000ti. Abbaa warraa kun ammoo maatii wajjin shalleenee ilaallee yoo gartee maatiidhaan nama meeqa tahaa yoo inni ilaalle toora nama 15,000 tahaa jee namni buqqee kun tilmaamaan. Namoota 15,000tu lafa irraa buqqee jechuudha. Namni 15,000 kun aanaa kanarraa gartee warra buqqee gandoota jaarraa warra buqqee uummanni kun bakka qubsiifaman sanitti lafti akkuma amma jedhamee gahaan kan himneef wanni ABO'n jee qabxii adda addaati keessatti kaase baajanni ramadamuu dhageenye odeeffannoo qabnu garuu immoo uummata harka gahuu odeeffannoo hanga ammaa wanni mirkaneeffannee hin jiru jee ABO'tu jira lafti sun uummata haareen 200 kan namte haareen 200 gahaa miti jee wanni baajanni sunis gahaadhaa miti uummata harka gahuu fi gahuu dhabuu hin beeknu jee. Qabxiin biraa wanni ABO'n kaasee walumaa galatti wanni kun guulaallu uummanni kun naannoo sanirraa hogguu buqqa'an aadaa isaanii eenyummaa isaanii afaan isaanii waan dhabaniif imaammannummaan kunuu imaammata duguggaa sanyii tennee fudhannaa jiran. Guutiin ammaan tana dirree xiyyaaraa Bishooftutti dalagamu deemu kun akka gartee saba tokko duguggaa saba tokkotti laallaa jeniiti ibsa baasan isaanii keessatti jechuudha. Ibsa isaanii kanarratti qabxiilee ijoo 4 kaasanii qabxiilee kana keessaa wanni isaan kaasan tokkoffaarratti karaa kamiini wanni kun qotee bulaan mirgi eegamuu qabaa jedhanii waan 4 kaan. Tokkoffaarratti qotee bultoonni kun abbummaa qabaachuu qabanii lafti kun kasaanii waan taateef eerpoortiin kun daldala waan taateef kaampaanii kana keessatti dhaabbata daldalaa kana keessatti uummanni kun sheerii qabaachuu qabanii qooda qabaachuu qabanii qoonni kun sheerii parsatan akka lafti isaaniitti fakkeenyaaf akkaataa lafa isaaniitti wajjin
namni kun sheerii mataa isaa qabaachuu qabanii abbummaa akka qabanitti yoo abbummaa sanichi irraa hin qabaanne lafti san uummanni san homaa irraa hin qabne jechuudha riippoortii keessaa. Kanaaf uummanni sun sheerii qabaachuu qabanii jee ABO'n. Lammaffaarratti wanni ibsa ABO kaasee abbootiin qabiyyee lafaa warri gartee jirraa lafa sana irraa buqqaafaman kun isaanii fi dhaloonni isaanii illee hammatamuu qabanii sheerii san keessatti jira. Sheerii takka faratti sheeriin kan namuu qabaa fi qoonni kan namuu qabaa dirree xiyyaara san keessaa. Lammaffaarratti immoo sheeriin kan namtuun abbootii warraa qofa osoo hin taane dhaloota isaanii hammachuu qabdi akka lakkoofsa maatii ilaalee jechuudha. Sadaffaarratti buqqaafamtoota kanaaf bakka silaa isaan qubsiifaman sanitti bu'uuraalee misoomaa akka guutamtuuf gaafannaa jira. Bu'uuraalee misoomaa guutamuuf qabdi. Dhaabbilee barnootaa, buufata fayyaa, bishaan dhugaatii, wantoota gartee ifaadhaa, wantoota gartee bu'uuraalee misoomaa kan uummanni tokko bakka takka jiraachuudhaaf barbaachisu guutamuuf qabaa jiran. Afuraffaarratti wanni jiran eenyummaan qotee bultoota kanaa akka hin mancaane akka hin banneef mirgi aadaadhaa yookaan ammoo kunuunsi aadaadhaa godhamuuf qaba. Aadaan isaanii, eenyummaan isaanii, afaan isaanii uummanni kun irraa kan banne kunuunsi aadaadhaa godhamuuf qabaa jeniiti ibsa isaanii keessatti ABO'n wantoota afran kanaan goolabanii dhaabbata siviilii kan gartee dhaabbata Global Odaana Association jedhamu kan waan kanarratti gartee sochii inni godhu jiru ni dinqisiifannaa jeniiti. Ibsaanii keessatti tuqanii ABO'n akkana jettee jechuun waan isin wal qabate. Lammatarratti gama ibsaa ABO'n ibsaan qabaabte amajjii 9 gama dhaabbilee paartii siyaasaa biraa akkuma beektanitti KFO'dha. Paartiin KFO amajjii 10 ibsa baafteen KFO'n diina misoomaatii miti garuu diina saamichaa fi buqqaafamuutii jetteeti ibsa maduree kanaan baafte. Ibsa kana jalatti wantoonni KFO'n kaaftee qabxiilee 3 ciccimoo kaaftee qabxiilee isin jalqaba kaaftee cabinsa heeraa fi mirga lammiilee heera mootummaa jalatti keewwata 40 jalatti uummanni lafa isaarraa lafa abbummaa qabaachuudhaa fi lafa isaarraa misoomsuudhaaf lafa isaa mirga qaba. Qabeenya isaa kana immoo yoo gartee misooma barbaadame misooma saniif mariisifamuu jalqabarratti hayyamuu barbaachisaa uummanni kun osoo misoomsa hin jalqabamne qorannoon godhamuu barbaachisaa. Kanaaf heera mootummaa keewwata 40 cabee piroojeektiin kun osoo uummanni mariisifamin osoo gartee bu'aa uummataaf ni qabu ilaalamin wanni kun godhamee jiran jechuudha. Lamaffaarratti seenaa madaa mirga lammiilee jira. Amma duraa'uu booleedhaa fi bakkoota adda addaa warshaa sukkaraatiif bakka gartee akka wancii fa'aa bakka kanarratti qotee bulaa lafa irraa buqqee faca'ee bittinnaa'ee hafee madaa seenaatu qabna. Kanaaf kunis uummanni asirraa buqqa'u kunis akkasitti akka faca'ee hafu sodaannaa janiiti ibsaa keessatti qoon jechuudha. Kasadaffaadha haqa dinagdee fi abbummaa uummata kanaaf eegamee hin jiru. Haqni dinagdee fi abbummaan uummata kanaaf eegamuu qabaa jiran. Abbummaa qabaachuu qabaa lafa irratti uummanni kun jedheeti kaasanii jechuudha. Kanaaf wantoonni akka furmaata ta'uu qabu hoo maali jedhanii dhumarratti waan dhiyeessanii maal jedhanii jalqaba irratti buqqaatiin dhaabbachuu qaba. Buqqaatiin gartee osoo uummanni ittiin qophaa'in hatattamaan uummata beenyaa gahaa malee hayyama isaaniitiin ala buqqaasuu jiran kun dhaabbachuu qabdi jalqaba irratti. Lammatarratti immoo mariin qaama dhimmi ilaallatu hundaa wajjin qaama seeraatii fi uummata bakka bu'ee osoo jiru mariin gaggeeffamuu qabdi qabatamaanii akkanatti hin taatu jedhan. Sadaffaarratti eegumsi aadaa godhamuu qabaa jedhan. Eegumsi aadaa godhamuu qabaa. Buqqaa'ii kana keessatti buqqaatiin dhaabbachuu qabdi. Ogguu buqqaan kana uummanni immoo dhaabbata san keessaa dhaabbilee qabxii haqa dinagdee jalatti wanni uummanni harkachuu qabu sheerii harkachuu qaba. Asirratti ABO'dhaa fi KFO'n ibsi isaanii bakka kanarratti bakka hedduurratti wal fakkaatachuu qabxii isaan kaasan. Sheerii harkachuu qaba uummanni kun. Sheeriin tun ammaas lafa isaanii KFO'n addatti lafti isaanii ilaalamtee qabiyyeen lafa isaaniitii wajjin kan wal madaalu kan namuu qaba sheeriin. Abbummaan akka isaanii dhagahamtu akka gartee buufata xayyaaraa kana keessaa abbummaa
uummanni kun akka qabaatuun galii akka harkatuuf lafti maaliif jennaan lafti qabeenya beenya maallaqaatiin jijjiiramu miti. Yeroo yeroon abbarraa ilmatti haqaletti abbabaletti kadabru malee waan gartee maallaqni yeroo tokkotti dhuma. Beenya maallaqaa gahaa miti. Kanaaf abbummaan akka achi keessaa sheerii qabaatan bara baraan dhaloonni isaanii akka abbummaa achi keessaa qabaatuuf sheeriin kan namuu qabdi jechuudha afaan. Eegumsi aadaa akkuma abaan jettutti eegumsi aadaa godhamuuf qaba. Afaan isaanii aadaan isaanii uummanni kun akka hin banne eegumsi godhamuuf qaba. Yaamichi siin gootee Afuraffaa irratti dhaabbilee misoomaa kanneen akka baankii misoomaa Afrikaa fa'aadhaaf mirgi namooma uummata jiraa buqqaafamanii san misoomni kun mirga uummata akka miine mirga uummataa miinu ta'uu dhabu jala bu'anii hordofanii eeguu qabanii jeeti kaafaawwan ibsaa keessatti tuqee jechuudha. Kanaan misoomni akkanaa kun ammoo saamicha malee osoo mariin hin jiraatin, osoo hayyamni hin jiraatin, osoo beenyaan gaan hin jiraatin uummata kana buqqaasuun saamicha malee misoomaa miti jeeti kaafaawwan goolibee jechuudha irratti. Kanaaf asirraa wanni hubannu wantoonni paartileen siyaasaa kullachuu kaasan wal fakkaataa wanni isaan kaasan kun ija seeraatiin nama ilaaletti waan sirriiti jechuudha. Keessaafuu abbummaa qabaachuu qabanii abbummaa dirree xiyyaaraa san keessatti dirreen xiyyaaraa akkuma reefu dubbannee dhaabbata daldalaati. Dhaabbanni daandii xiyyaaraa Itoophiyaa kun dhaabbata daldalaati. Abbummaan isaa mootummaa ta'u malee sheerii abbaa fedhetti gurguruu danda'a jechuudha. Sheerii tana uummata kanaaf akkaataa qabiyyee lafa isaaniitiin isaaniif hannu qabaachuu yoo akkas hin taane haarii 200 san kannanii fi yoo karaa caljan taate ilmaan isaanii kun faca'uu taati ilmaan karaa ba'uu taati lammiilee takkaaf dirree xiyyaaraa tolchuu jecha lammiilee takka buqqaasanii qe'ee qabeenya irraa ala facaasuun waan sirriitii miti jechuudha. Kanaaf waa'ee kanarratti uummanni keenya gabaabduutti dhaamsii tokko tokko kan inni jechuu barbaadu. Amma duraas bakka adda addaatti dirree xiyyaaraatti wal qabatee bakki irraa dhaabbatanii ilaaltan biyya tana keessatti uummanni lammiin biyyaa hundi wal qixa. Qotee bulaan tokko kanatti qotee bulaa ta'u lafarraa buqqaaftuu fi nama tokko dirree xiyyaaraatti gartee jaaruudhaaf lammiidhaaf haala jireenya mijaawaa karaa yookaan tolchuuf yookaan bu'uuraalee misooma tokko tolchuudhaaf gootu mirgi akkuma nama ati tolchitu sanitti lammiileen dachii irraa fuutu lafarraa buqqaaftu kunis mirga qabanii jechuudha. Kanaaf mirga tokko eeguuf jechuun mirga tokko miidhamuu qabu. Mirga isaa eeguudhaaf hirri mootummaa kaa'ee jira. Beenyaa gaahanii fi lafa jijjiiraa kan ta'e fi beenyaa gahaa kan ta'e akka lammiin tun hin buqqaane akka lammiin tun jireenya isiin dhabne godhuu dandeessaa jechuudha. Kanaaf gama kanaan wanti isaan kaasan sirriidha. Haarii 200 san quba kan namtee fi hafuun qabdu waan kana komii uummanni sirriis kaasaa jira. Amma kaafamuun akka kaasetti komii uummataa dhageenye komii uummataa qeeballee jira jee kaase malee akka gartee qaama alaa tokkotti hin kaafne uummanni uummata kanaaf qaamoleen dhimmi ilaaltuu hundi dirmachuu qabdan jeeti kaase. Kanaaf gamanumaan bu'uuraalee misoomaatiin maqaa akkanaatiin bakka adda addaatti buqqaatiin taatu tagartee beenyaa gahaan malatti mariidhaan malatti hayyamaan malatti taasifamtu misoomnummaan fedheehu yoo uummanni hayyame malee fudhataman qabu. Kanaaf uummata mariisanii hayyamsiisanii beenyaa gahaa qabatanii fi goosisuun dirqama jenna. Sagantaa irraan tanaa waa'ee dirree xiyyaaraa buufata dirree xiyyaaraa Bishooftuu irratti xiyyeeffatee isin dhiyeessine kanumaan goolabna nagatti isin jenna.